Oolmaan akkam ture? Namatti tola ture. Oolmaa yeroon siin jedhu waa'ee dorgomuu jechuu kooti. Gaafiif deebicha akkam ture? Akka marsaa jalqabaatti salphaa ture. Waa'een kun illee akkuma asaamaa turedha. Jechuu. Waan addaati. Kanaaf akkamitti ree? Akkaataa inni itti deebisu. Namni amma fedhe yoo cimaa ta'e akkamitti gaaffii tokkoof miira shakkii yookiin miira dhiphinaan qabaatu. Ilaa, kuni marsaa jalqabaati. Wanti guddaan akka eegamtanitti gaaffii deebisaniitu miti. Ta'us garuu kan isaa adda ture. Maal seete? Ilaa, akka kanaatti taa'aa ture. Basha'ee taa'aa ture. Yeroo barsiisaan gaaffii gaafatu homaa dhiphinni tokkollee irraa mul'atu ture. Kolfaan ajjeeste. Dhugaa kooti bara. Waan ani arbeessaa jiru yookiin waan ani sobaa jiru sitti fakkaate waan inni godhetti waan tokkoyyuu hin daballe. Inumaayyuu an akka inni ta'e hin taane. Yeroo barsiisaan gaaffii gaafatu miirri dhiphinaa tokko irraa mul'atu basha'ee ta'a. Ofitti amanamummaansaa. Kolfisaa immoo nama dorgommiirra jiru osoo hin taane nama bashannanarra jiru fakkaata. Nama mana sinimaa keessa jiru fakkaata ture.